argitee hin beektu. Akkanatti harka isaa cabbattee hin beektu. Sababa sadaqaa keetii, sababa kadhaa keetii qananiidha sagalee hin taane jechuudha. Bakka wanti ta'e kan jiru baraarannaa kan duute jettee barate. Nama lubbuu namaati irratti dumbulloo caalchifatudha barate. Sigalee nama shilingiif dumbulloo lubbuu namaarra caalchifatudha. Osoo si ta'e osoo obboleettii kee taate akkasiin jetta ture. Obboleettii kee odoo taate odoo obboleettii kee waan hin beekanneen lubbuun ishii darbe haqa obboleettii koo jettee hin gaafattu hin dubbattu ture. Sababa sadaqaa kee numa callistaa jechuudha. Nama akkasiiti ati. Kana hunda si taajjabeetiin amma si qabadhee jechuudha. Har'aaf kana hoo sitti taasise immoo paartiitu boru wanti yaadadhu hin jira jechuudha. Faayilii duraan isa liistii gadi gurratanii laalaa jechuudha. Ati kanaan dura waa'ee qabsoo Oromoo dhiisama waa'ee bosonaas dhiisi waa'ee kaanis dantaa isaaniiti mootummaa kana jala hiriiruu qabna. Ani biree deebiin hin jiru. Dantaa isaaniiti maal nu galcha nuti irraa bilisa taanee uummata keenya sagalee ta'aa jiraanna. Bakkuma waan nyaatan barbaaddaati laal. Wanti nyaatan bulleen firfaariin tirraafiin naannoo jiru qofatti nama hiriiruudhaati. Ati intala garaati. Opidioodhaati. Opidiyootu nyaatee hin qufne. Argitee amma hoggame opidiyoontu wal ijaarte inuma qabsoofna jigsuu dadhabneerra. Because hundeen ishii lafa jala gadi lixee jira. Inuma nyaattee Oromoo hin quuftu. Zasee atis sanumaa jechuudha. Sanumaa jechuudha atis. Kanaaf ani qabsooftuudha. Ani sagalee uummataatiin afaan ittiin jettu hin qabu. Qananiidha sagalee taata ture. Miidhaa dubartoota balaaleffatta ture. Natti inaafanii asuma gadi baatu natti inaafanii. Jerikaan. Wayi sheeppiin qabdu, qirsiin qabdu, maali keetitti inaafanii? Osoo dheeratte immoo badee hiyyeessa akkam taana odoo dheeratte ati naachi nurra deemu eddaayu. Achi dhuftu natti inaafanii, asii dhuftu natti inaafanii. Bareeddu keenya, moodeelistii keenya, qaccikoo qanaanibbish, በጣም ነው የምንቀናብሽ የኛ ሼፓም ቁመትሽማ ዲራሜ ቃፋን ቀበቺሰ ዳብልከ ይወደምት ሁዱንከ ዳለንከ harmike way dirame qatu gorora baranche baredina keetin sheepi keetin kanaaf sitti inaafani ishi dirrile si jalate ha gororo dubartoonni maali sitti inaafani way hudduun qabdu hudduu sitti inaaf way style shanqat alarshe qacwa alarsh በምን ይቀናብሻል warra qarre goha wallalu keetituyu antuta bishaan buute si godha wallahi warra qarre goha wallalu keetituyu antuta bishaan buute si godha sanu timin si jala deeme si deeggaru nama dibbatu silala jette namni si jala deeme kumni si deeggaru sun king jedhe si barreessa si jala deeme queen indon shaayaqu indaancha aynat maayim nacho boke akka keetite jechuudha san argite dubartiin queen irri king akka jedhamu warra quban qabneetu si jala irra king sin jedhu no I am not king I am queen jedhi yeroo tokko guys I am queen beecho andande dangat bulo mallas jedhani queen sina jedhani warra zala deemtanille king jettan dubartiidhan king jedhamu mahiwi mucaa tokkotu maal jedhe video narratti jette intala Muhammadoon maali akkas godhe intala Muhammadoon maali afaan keessanitti illee yeroo tokko naamusa godhadha jaarraa kana keessa illee guddadha jibba dhuunfaa sinirraan qabu dhimma dhuunfaa sinirraan qabu garaagarummaa yaada hin dhiisu jechuudha garaagarummaa yaada sun jidduu jira ammatti sinigale Muhammadoon immoo biyyanaan jiru kana jiru
namni gaala eegu namni ra'ee eegu namni lukkuu eegu namni hoolaa eegu namni harree arabaa eegu biyya nani jiru kana injiru biyya nani jiru kana kanaaf maqaa Mamadootiin nan arrabsin akkanumatti intala birree isaanii nyenyenyenye jedhe sigale biyya nani jiru kana Mamadoon gaala eeguun jiru kara eeguun jiru kahorii eeguun jiru omtuun jiru isuma bar ishi sharmutaadha ishiin maalidha naan jettan ani bar shariifadha ada bintul jamiila alaalkum kooni ani jamiila dhan jenne bar ani shariifadha dhe akkana hidhadhee dhufte baran mana maal akkas jechuu maal tasingeesse wallahi munoo naachuu nu so akkasi tuqaa oromoon jaaladhu si gale ishee hidda godhattee hojii godhattee oromoo saamtuun jaaladhu isi warri sadaqaan bultan shira qabdu tiktookii kanarra warri jirtan keessattuu warri kaayiroo nama tiimii keessan ta'een ala gaafa geemii qabate irratti duultu shira irratti dalagdu isin nama geemii abdii getaachoo irratti shira dalage qubas hin qaba sirriitti namni tokko akka hin dhaqne maalii ilmaan maalii ijoollee sanyii mootiiti si caalu abdiin nama barateedha stupidi akka keetii miti jechuudha si gale mee guyyaa abdii getaachoo geemii taphatu oromoo jaratti tana barani waa laalee xinsisee nyam harka warra salaalee amma hidda lafee keessi uru malee sin dhiisuan gaafa abdii getaachoo geemii taphatu eenyutu dhaqee irratti hirmaate natti maame inaaftu jedha isin inaaftu jedha bada haa hiqqanna eenyutu dhaqee irratti hirmaate gaafa abdii getaachoo geemii taphatu natti maa gaafa isaaniin ala warra achi jiruun ala ilmi oromoo intalli oromoo geemiin qaba jette iyya dabarsa iyye mani shira እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ብላለች አያ ዋና ከሲቱ ጅራ ወይኔ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ደግሞ አሁን የምትመጡት እስቲ ትንሽ እናወራበት አቆዩም ነበር ሹራይዳ በጣም እውነት ነው እንዴ በጣም አኒ ማለም ቤካ እንዴ ቢራን irsi hiike hundi gadi baatee hiiyyiti bar harkaan lafa qabatte obboleessa sadii qaba sadan isaaniiyyuu bakka itti heerumtu mara kun hin jiru siniif rakkadhaani garabi biran irri hiike kun waliyyaate haramo kun ajanda harasini kenne irra iyya sirritti saati tokkon taane asirra margan dhufe natti ma saati tokkon guute nan baye deemaani saati tokko ol tiktok irra yoo teenya kadhattu jedhamna yeroo wi ati bar dafqaan bultuudha yeroo ko ati sabboontu warra wallaggaa dafqaan bultuudha ati intala abbaa keeti obboleessa kiyya yoo itti heerumte si argateetiin jedhe bar obboleessi kiyya mataa irratti si baatee si jiraachisa dafqaan bultuudha dubartii dhagaa falaxxee jiraattu dubartii waan fedhe hojii fe'e aadaatu hojii ishiin tuffanne dafqaan bultu dubartii akkasii ani beerin nan jaaladha personal allaqa soo si argateetiin lubbiye tibaayyattaayi kanaafi kuni taajabbii jalqabaadha kun isin inaaftota warri eessa warri kaayiroo warra addatti ofii keessanii oromoo nyaatanii fixuu barbaadaniidha isiniin ala namni biraallee akka saba kanarra fayyadamu nama hin barbaannedha isin sabni kamuu ilmaan isaa fayyaduu danda'uu qaba eessa dhaqarre garuu isin immoo achitti wal ijaartanii isiniin ala namni biraa alagaadha isin qofatu fira isin qofatu fooni isin qofatu ijoollee oromooti ha fasharat wallahi laazim fasharat شوايه يا بريتو جارتني مرات كنيتو
let's go make comment keessan xiqqoo dubbisama yaada fixadhee jira hanga yaadni biraa idaan biraan ganaa dhumutti comment barreessame gaafa gargaarsi jira jedhame bar irratti wallolu mana kiyyattaa ta'u mana sanittaa ta'u maaliif sadaqa waan keessa bocu qatamnetu barbaachisa sarota isini allaka ani amma bakketana waraba post na goda waye team numan hasa amma team numan kale sarrasa entoremi waye team numan amma le waye team numan rasa nama meqatu team numan keessa jira guys natti mame team numan gara irrecha qopheessan galma barkumee warra nuura fudhata san ay oromo nama meqatu keessa jira na barreessame team numan keessa nama meqatu jira natti mame ijoollee beeru keessa jirtan irrechi torban boruuti shi irrecha hin qabanya torban boruuti uffata aadaa keessaniin faayama kotta alaabaa keessaniin dagatina sodaas taatu du'an oolanii torban boru irrecha hin qabanya ijoollee oromo beerut keessa jirtanii jechuudha warri irrecha kabaju barbaadan torban boru irrecha hin qabanya uffata aadaa keessaniin faayama kotta alaabaan dagatina ani garuu torbanin alaabaan waggaran alaabaan ajalaatu waggaa darbes sibiila maal fakkaatu waliin alaabaan alaabade bara kanallee alaabada eenyutu alaabaa kiyya fudhate namni fudhateen ana jedhaatiin adeebisaa dhugaa maal jechuudha dhugaa danfaa abbaa booricha alaabaa kun adeebisa waggaa darbe sibiila maal fakkaatu kan ittiin udummataa keessa nama dhaani bakka lamatti nama falatu sibiila akkasii waliin alaabaan kiyya alaabade naalaa hatani so sen immoo bara kana yoo dhuftan alaabaan dagatina alaabaa baay'inaan fidadhaa kotta hundi keessanuu jechuudha kana fakkaata qubeen dachaa nagaan bulaa halkan gaarii naa qabaadhaa